Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala ijoollee Oromoo shananii akkam jirtan nagaa keessanii baga jiraattan isiniin jedha. Alhamdulillah rabbil aalamiin nutis nagaa fayyaadha. Guyyaa har'aa kana daabboo bareedaa tokko wajjin hojjannaa yookaan nyaata bareedaa tokko jechuudha. Turtiin keessan hanga dhumaatti na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Akka gaariitti wantoota irraa hojjetamu takka takkaan isinitti agarsiisaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii asitti killee lama qopheessee jira. Asitti immoo juusii burtukaanaati. Akkasumas kunoo asitti illee aanan burcuqqoo tokko, bishaan burcuqqoo takka, cinqa argamu irdii sooqidda. Kun immoo korni boodorii yookaan daakuu maashillaa xiqqaa tokko jechuudha. Kana haguma xiqqoo itti daballa jechuudha fal'aanaa takka. Akkasii asitti kan argitanillee mi'eessituu adda addaa kan walitti daakameedha. Kun immoo daabboon kan hojjetamu jechuudha. Keessa yoo hafillee rakkoon hin jiru. Asitti kan argitan kun immoo irshoodha jechuudha. Isa dafee bukeessu. Kunoo asitti kan argitan sukkara burcuqqoo xiqqoo keessa jirti jechuudha. Yoo irraa hambistanis rakkoo hin qabu. Inni kun immoo kookos pawudarii yookaan daakuu kookosiidhaati jechuudha. Isinitti agarsiisumaaf as kaa'e malee kunoo as jirti. Asirratti kan argaa jirtan kun amma kookosii daakuu isiitii fi akkasuma akka biraan argitan fi ammallee daakuu kana jalaan jira jechuudha. Burtukaana. Qolaa burtukaanatirraa faaqamee jechuudha. Kunoo asirraa faaqamee jechuudha. Turtiin keessan hanga dhumaatti na wajjin haa ta'uu isiniin jedha. As keessaa kaafee wanni isiniin argin zayitii yookiin immoo dhadhaa jechuudha. Isas yeroo itti godhu isin agarsiisa. Turtiin keessan na wajjin. Kunoo akkuma isiniin jedhe killee itti cabsaa jira jechuudha. Isinitti mul'ata abdii qaba. Killee itti cabsaa jira jechuudha. Killee lama. Bismillah. Akkasuma sukkara burcuqqoo xiqqoo tana takka yookiin fal'aana lama jechuun hin danda'ama. Itti aansuudhaan sooqidda itti goonaa jechuudha. Likkee yoo isinitti himee sooqidda maankaa xiqqishuu walakkaa jechuudha. Sooqiddi biyyaan baa kun sooqidda bullaadha. Waan xiqqootuyyuu wal gahaa jechuudha. Akkasuma mi'eessituu garaagaraa ta'e walitti daafamtee jechuudha. As keessatti absuuda gurraacha fi adii waan akkasiitu keessatti argamaa jechuudha. Itti aansuudhaan irshoo itti goonaa jechuudha. Irshoon kun akka bukaa'uuf kan fayyadu jechuudha. Fal'aanaa takkaa fi walakkaa itti goonaa jechuudha. Fal'aanaan baay'ee guddaa miti. Akkasii itti aansuudhaan zayitii yookiin dhadhaa itti dabalannaa jechuudha. Zayitii yookiin dhadhaa kanas isaabuma burcuqqoo reefu sukkaraan itti goone san takkaa itti goonaa jechuudha. Akkasii ammootu daakuu kookosiidhaa itti daballaa akkasirratti kof jedhuuf nu gargaara. Kaasitti argitan kun mootuu burtukaana irraa faaqamee jechuudha. Innis foolii bareedaa akka kennuuf akkasii itti dabalee jira jechuudha. Amma wantoota itti godhe kana bareechisee waliin dhahaa jechuudha. Osoo wanta dhangala'aa ta'e hedduu ittiin dabaliin. Asitti kan argitan irdiidha jechuudha. Irdiin beekamaadha. Nyaata hedduu keessatti itti fayyadamna waan baay'eef fayyaddi jechuudha. Akkasii amma deebinee waliin dhooyina shiboo kanaan jechuudha. Yoo maashinaan goonellee hin danda'ama. Haala kanaan bareechinee waliin dhooyina. Egaa haga tokko waliin dhooyinee kaanee daakuu maashillaa san itti daballa. Daakuu boqqoolloodha jechuudha. Maankaan takka yookiin lama gahaadha jechuudha. Daakuun kun irraa hojjennu osoo hin taane
akka wanni hojjennu kun bareeda nu ta'uuti jechuudha. Daakuun daabboon irraa hojjetamu daakuma qamadiiti. Akkasii haala kanaan sirriitti waliin dhooyinaa jechuudha. Wantoota asitti itti dabalame kana akkatti bareechisnee haala gaariin wal fudhachiifna. Eega sirriitti kun wal fudhatee ka'ee booda itti daballaa jechuudha. Wantoota akka burtukaan juusii haguma asitti argitan kana akkasumas aananii jechuudha. Haala kanaan waliin dhooyinee bareechifnee haala kanaan akkuma yeroo keekii dalaynuu jechuudha. Garaagarummaan keekii fi kana jidduutti jiru jechuun zayitii isaa hin xiqqaataa akkasumas sukkara yoo keessaa hambisnes daabboo kana keessaa rakkoo miti jechuudha. Sukkara waa xiqqoo itti goona. Akkasii kabiraa wanni adda isa godhu bishaan waa xiqqoo itti daballaa jechuudha. Kanatti keekii yeroo hojjennu bishaan ittiin daballa. Waliin dhooyinee jirra. Amma mootu suuda gurraacha itti eda'anaa jechuudha. Akka hin daakkamne haga takka. Amma daakuu itti eda'annaa jechuudha. Akkasii daakuu itti daballaa haga takka daakuu itti daballee waliin dhooyinaa jechuudha jidduudhani. Kaamera amma bareeda natti fakkaata. Haala kanaan waliin dhooyinaa jechuudha. Daakuu fi makaawwan as keessa jiru kana jechuudha. Haala kanaan hanga inni haga tokko jabaatee shiboo itti waliin dhahaa jirru kanatti uffaataa ta'utti jechuudha. Haala kanaan bareechifnee akka gaariitti waliin dhooyina. Kunoo kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa lixicha haala kanaan qopheessee jira jechuudha. Akka gaariitti waliin dhahamee qophaa'ee jira. Meeshaan itti hojjechuu hedummoo isa kana jechuudha. Meeshaa baay'ee bareedaadha. Kunoo kanatti hojjechuudha fi isa kana kunoo akkuma argitan zayitii jala riigee yookaan jala keessa isiitti zayitii godhee jira jechuudha. Amma immoo zayitii kana gubbaadhaan xiqqoo daakuu irra firfirsaa iddoo akka gadi hin qabanne. Meeshaa gadi qabatus miti haa ta'u akka gaariitti akka keessaa bahuuf jechuudha. Xiqqoo daakuu kanarra firfirsaa. Kunoo akkuma argaa jirtanii kunoo haala kanaan dhibbaa lamarratti itti banamee ture jechuudha. Daqiiqaa 20 keessa tura. Haalli isaa kana fakkaata jechuudha. Maashaallah. Assalaamu alaykum. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Lamaan isaatu bismillah. Bismillah. Akkana fakkaata. Bismillah fidisii mura.
Kana fakkaataa yoo isinitti tolee laayik, sabiskiraayib, sheer godhaadha isin jedha.